Akkam jirtu kabajamtoonni maatii chaanaalii Mikooteek nagaa keessanidha. Nagaa kooda waaqayyoo nagalatu. Tole warri nan beekneef an Mikoon jedhama. Chaanaaliin koo Mikooteek ofishaal isa jedhu kanadha. Subscribe gochuudhaan wantoota haaraa irraa argattu isiniin jenna. Gara viidiyoo haaraatti yeroon isin dabarsu aappii bareedaa ta'e aappiiwwan neetwoorkii malee bilbiluu isin dandeessu. Akkasumas muuziqaawwan bilbila tokkorraa bantanii bilbila kan biraarraa dhaggeeffachuu akka isin dandeessan. Kana malees bilbila tokkoon viidiyoo waraabaa bilbila tokkoon immoo akkamitti akka teessan ilaaltan aappii bareedaa tokko walii wajjin ilaalla jechuudha. Amma gara viidiyoochaatti isin dabarsa na wajjin tura. Tole hordoftoota koo aappii All Tools jedhamu kanadha. Aappii kana argachuudhaaf Play Store keessa jira. Akkasumas linkii isaa description isiniif kaa'eera jechuudha. Achiin galtanii buufachuu dandeessu. Warri Play Store keessan isiniif hin hojjenneef immoo Telegram keessa lixuudhaan Mikoo Store Bot jettanii search gootanii achi keessa aappii warra viidiyoo isaanii hojjenne jettanii yoo itti buutanii argachuu dandeessu jechuudha. Amma keessoo isaanii lichisa. Gaafa lixan keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Kun akkuma argitan wantoota hedduu of keessaa qaba. Aappichi wantoota babbareedoo hedduu of keessaa qaba jechuudha. Tole jalqaba irratti wanta isinitti argisiisu kun jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitan kana faayila dabarsuudhaaf isin fayyada jechuudha. Aappiin kun faayilota kan akka footoo, viidiyoo, wantoota adda addaa dabarsuudhaaf isin fayyada. Isa gochuudhaaf immoo gaafa isin itti buutan kun asii fudhachuus erguus hin dandeessu jechuudha. Aappii kanaani wantoota barbaadan as keessaa filattanii gaafa inni isiniif fidu sendi gochuu duwwaa jechuudha. Akkas gootanii sendi gochuu inni fudhatu immoo rasiif kan jedhu cuqaasuudhaan fudhachuu danda'a jechuudha. Tole itti aansuudhaan immoo inni isinitti argisiisu kun music group isa jedhu kanadha jechuudha. Inni immoo wanti inni fayyaduufi bilbila tokkorraa muuziqaa bantu bilbila kan biraa irraa immoo hin dhaggeeffatu jechuudha. Kun waan namatti toludha. Bilbila tokkorraa banuudhaaf Create Music Group kan jedhu kanadha jechuudha. Create Music Group kan jedhu kana al tokkoon cuqaastu Wi-Fi fi location banuu isin gaafata jechuudha. Jalqaba isa bantanii deebitu. Isa bantanii Create Music Group kan jedhu gaafa isin cuqaastan kun kana isiniif fida jechuudha. Koodii kana isiniif fida jechuudha. Inni join godhu immoo Join Music Group kan jedhu kana jalaa cuqaasa jechuudha. Jalaa cuqaasuudhaan koodii isa amma fide kanarra kun akkasitiin koodicharra qaba jechuudha. Haala kanaan gaafa inni koodicha barbaadatee argatu jechuudha. Bilbila isa tokkorraa hin bantu bilbila isa kan biraa irratti dhufee muuziqichi dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo CCTV isa jedhu kanadha jechuudha. Inni kun immoo wanta inni fayyaduuf bilbila tokko dhoksitanii akka kaameraatti keessu jechuudha. Akka kaameraa secret kaameraatti dhoksitanii keessu bilbila tokko immoo mana teessanii achirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan ta'u bilbila isa mana teessanii irraa ilaaltan sana gochuudhaaf server kan jedhu kana cuqaastu jechuudha. Server isa jedhu gaafa isin cuqaastan server 1 fi server 2 isiniif fida jechuudha. Amma bilbila lamaatti kaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaani bilbilli inni tokko yoo server 1 kanarraa fudhate bilbilli inni tokko immoo server 2 kanarraa fudhata jechuudha. Bilbilichi inni fudhatu sun immoo fudhachuudhaaf kaameraa kan jedhu kana cuqaasa jechuudha. Isa gaafa cuqaastan kunis koodii masaa fudhata jechuudha. Koodii isaa akka silaatti koodicha barbaade fudhata. Sanaan booda ofuma isaatiin kaameraa isa bilbila tokkorraa isa waraabamaa jiru bilbila isa kanarratti fidee gasha jechuudha. Ifama gaa bilbila lamaanitu ta'e viidiyoochi sirriitti isiniif gala jedhee yaada. Isin bilbila lamaan yaalaa. Taansuudhaan immoo bilbila namaa control phone kan jedhu kana bilbila namaa to'achuu dandeessu jechuudha. Innis wanta isin gochuu dandeessanii control phone isa jedhu kanaani al tokko gaafa isin itti buutan inni kunis koodii isiniif kenna jechuudha. Hanga bilbila sadiitti koodii kanarraa fudhachuu danda'u jechuudha. Bilbilli inni fudhatu immoo wanta inni godhu join controller isa jedhu kana godha. Sanaan booda koodii sanatti qabuudhaan wantoota akka ibsaa jechuudha. Ibsaa laayitii bilbilaa wantoota akka laayitii bilbilaa kana fa'a
bilbila isa tokkorraa gaafa isin bantan bilbila isa kontoroorii bilbila isa to'atame sanarraa jechuudha. Inni ifa jechuudha. Bilbila isa kan biraarraa yeroo isin bantan isa to'atame irraa ifa jechuudha. Akkasumas wantoota adda addaa wantoota gara 5 ta'an gochuu dandeessu. Isa isinumti ilaalaa amma isinumti agarsiisuudhaaf inni kan biraan immoo bilbila haasa'uudha jechuudha. Wi-Fi calls isa jedhu kanadha. Inni isa gochuudhaaf immoo salphaadha kuni lamaan keessanuu Wi-Fi dhuma bantu jechuudha. Bilbilli inni tokko hotspot banee inni tokko Wi-Fi bana utuu hin ta'in bilbilli lamaanuu Wi-Fi dhuma banu. Sanaan booda bilbilli inni tokko xaxxuma calluma jedhee akkasitti ta'a. Bilbilli inni tokko immoo mallattoo kanatti bu'a jechuudha. Gaafa inni itti bu'u bilbila isa tokkoof ergaatu akka accept kan jedhu godha. Sanaan booda waan biraa hin qabu haasa'uma duwwaadha jechuudha. Wanti kun salphaadha. Inni kan biraan kana hafe immoo kunis bilbiluma haasa'uudhaaf isin fayyada. Inni kun immoo waan akkasiin itti fayyadamtan kunoo create group kan jedhu kanadha. Amma bilbila sadiitti irraa walii wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha. Nama 3 taatanii taraa haasa'uu dandeessu jechuudha. Bilbilli tokko gaafa koodii kana baasu bilbilli warri 3 hafan immoo join group kan jedhu kana cuqaasuudhaan koodii isa bilbilli kun fide irraa akkasitti fudhachuudhaan jechuudha. Haasa'uu danda'u jechuudha. Kunis karaa salphaadha. Karaa maallaqa malee bilbiluun danda'amudha jechuudha. Aappii kana keessa wantoota hedduutu jira. Isin tokko tokkoon keessa deemtanii ilaaluu dandeessu. Aappii baay'ee namatti toludha. Keessa deemtanii hunda isaa ilaalaan isiniin jedha. Har'a viidiyoon isiniif qabadhee dhufe egaa isa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Wanta isiniif qabannee dhufnu barbaaddan immoo koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti. Ciao.